بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقري قري بكرة إيجال نسنو دا دفسيستي أكتو دبتنس نو دبدي guyaan kun salaa guyyaa namni biraa haasa'uu qabu anuma dhageeffachuu qabu ture hedduun gammachuu guddaa kan dhagahama gizee hundaniin haasawaa isiniin qaraasisa arrammoo isinirraa hin dhageeffachuu qaba guyyaan dhageeffachuu qaba guyyaa kan dhageeffachaa turtan qaraa turtan hojii haasawaa turre arrammoo guyyaa isin dhageeffadhu jechuudha. Damsaan ammoo xiqqoo jidduun dararfadhu wanni guddaan takka kanatti dhagahame lakkaan ilmi namaa kun sadarkaan inni itti ol fuudhamu maqaa yookaan nama ta'uu yookaan zaata bifa fiizikaalii osoo hin tahin waan ati sammuu qabattee amata dheeraa lafaateetu sadarkaa namaa kana ol fudhaa ta'uun naa gale. Har'a yoo akkaadaamii taanes kanaa ol hubantii qabaatus jiraachuu danda'a kanaa ol qarees jiraachuu danda'u mala garuu waan sadarkaanatti argachuu danda'e ilmi rabbii qabaachuudhaan beekumsa rabbii qabaachuudhaan malee waan biraatiin miti lakkaan namni wanni kabajamuun beekumsa amantii rabbii qabaachuudha malee maqaan kiyya badhaasu maqaan nama kaanis abalu garaagarummaa takka hin qabnu jechuudha namummaanis bikkootti ol caalle hin qabnu namummaan isaa guutuudha. Tanaaf namni sadarkaa bikkatti argachuu danda'u yoo beekumsa qabaate waan joota akka jechuudha. Sadarkaa beekumsaatu naa gale. Rabbiilleen subhaanahu wa ta'aalaa Qur'aana keessatti waa'ee beekumsaa hedduu dubbate warreen beekumsa qabuu fi kan hin qabne akka wal sadarkaan isaanii takka hin tahin lammaffaa akkasumatti namni iimaana qabu yookaan rabbi dhiyaatus nama beekumsa qabu jee akkasumatti beekumsa qabaachuun sadarkaa walladhiina uutul ilma darajaat jee sadarkaadha kanneef jechuudha beekumsa qabu. Tanaaf wanni kun akkaan an ganaa likkitti kitaaba dubbisu akkaan hawaasaa yaadu na kaase qabxii reefuu Ahmad kaase namni yogguu fuudhee waan adda addaatu dhufuu danda'a shaakala yeroo duraan kannusan hanga takka ammas warraa kannuun waa'ee manaatiif kannuun dirqama ta'a. Akkuma reefu gaashareefeen tokkotti ammoo sana osuma ta'ee jiru amantiin akka duraanii san narraa hafti jechuudha miti akkaan hanganaa if duuba deebine na gootan jechuudha akkaan qaanfadhu dhuggusun arku akkas na gootanii hedduu galatoomaadha hanganaa jechuudha sababni tulfaate. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.